warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya aniin tun dastuu Misraach Mahammad Adam Ginnootiin ja'amaa dhalattuu Baabbilee Araddaa Duwwaa Lamaa manni keenya Mannaaraa bira kaambii humna addaa bira ani eegaan biyyarraa bahee amatti akkaa fi baay'ee takkaa Suxarabiyaa immoo eegaan dhufee ji'a torba. Kalaas amma kanumaafuu obboleeyyan kiyya ana eegaan Suxarabiyaa dhufe takkaa warra keenya dubbisee hin beekuu isiniin ja'a obboleeyyan kiyya. Ani kanumaafuu tanarra nama mudatuun obboleeyyan kiyya boru isin mudachuu mala obboleeyyan kiyya isin mudachuu mala namni obboleeyyan qabdan kanumaafuu sheer godhaa wal biraan naagahaa obboleeyyan kiyya kaan warra keenya wajjin wal harkadhu. Ani kalaas dallaalli mana arabaa naqatee baatii jaana daleessifatee achirraa naa deebisaa ja'anii arabatti dawwalee isin irratti deebisaa je'een madaamin tiyya isii hin beekuu jetteen madaamin tiyyaan karadheen naan kalaas ani isii hin beekuu isumaa'uun agarree na bira baatee dartee jetteen kalaas madaamin tiyya nagarree jetteen achirraa dallaala jala akkasitti na baastee madaamin tiyya kalaas obboleeyyan kiyya warri namni obboleeyyan qabdan viidiyoo kiyya kanan dabarfatinaa yaa obboleeyyan kiyya sheer godhaa biraan naagahaa ani dastuu Misraach Mahammad Adam Ginnootiin ja'amaa Mannaaraa Haariya bira namni hin beelin jiru Baabbilee Mannaaraa Haariya bira gargaaruu fi nama ta'uu caala wanti nama barbaachisu hin jiru. Akkuma viidiyoo dhaggeeffattanii jechuudha. Viidiyoo dhaggeeffachanii jirtu. Ashama harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabaja bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoo galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa ka har'ammoo sheer naaf godhaa jedhee sin kadhadha jechuudha. Sin kadhachuun dhufee jechuudha. Obboleettiin keenya kuni maqaa isheetis biyya isheetis naannoo isheetis himattee jirti. Akkuma dhageessanii kana jechuudha. Ana xiqqoo ishee afaan Harargee haasofte natti fakkaate naa galuu didee jechuudha. Innaa isin immoo hin beektu hin hubattu jechuudha. Afaan isheetirra naannoo ishee iddoo ishee maqaa ishee hundumaa himattee jirti. Akkuma jalqabarratti dhageessanii kana jechuudha. Kaayi amma erga biyyarraa baate erga maatii ishee biraa baate waggaa tokkoo fi ji'a tokkodha jechuudha. Waggaa tokkoo fi ji'a tokko kana keessatti hagaarraa maatii ishee dubbistee hin beektu. Ji'a 5 bakka iddoo biraa turuun ooltu erga Saudi Arabiyaa seentee garuu baatii 7 jechuudha. Aga baatii 7 kana siruma maatii ishee argattee dubbistee hin beektu. Maarree dheebuun warra waan nama godhu unkaan amata tokkoo fi baatii tokkoo miti ji'a tokkooyyuu biyyaa baate maatii keerraa fakkaattee ji'a tokko gaafa turte dheebuun maatii agam akka nama godhu kan beekutu beeka jechuudha. Dhugumatti warra ofii jaalatu warri maatii ofii jaalatu viidiyoo kana sheer godha jechuudha. Laayik godha jechuudha. Gargaarsa obboleettii teenya tanaa jecha. Viidiyoo kana siyyoo laayik gootan yoo sheer gootan namni obboleettii keenya kana gargaaru yookaan firri ishii namni ishii beeku argamuu danda'a. Laayikiin kecha viidiyoon akka deemu godha. Sheeriin kecha nama biraan ga'a. Yeroo kana obboleettiin teenyatu maal taati gargaarsa argatti jechuudha. Niif galee gargaarsa argatti. Amma akka viidiyoo dhaggeeffattanitti jechuudha. Obboleettii keenya kana dallaalli maal godhee harka ofii galfateeti mana hojii mana dalagaa galfateeti maallaqa ishiin dalagdu hojii ishiin dalagdu maallaqa san ofii isaati nyaata jechuudha. Erga dalagaa seentee hanga baatii ja'a kana dallaalichi ofii nyaachaa bahe jechuudha maallaqa obboleettii teenyaa tana. Dallaala haraama hin beekne dallaala haramiyaa waan isinirraa qabu dhugaa rabbii kan cibbuus sodaanne boru rabbiin maal na godha kan hin jenne kan sodaa rabbii hin qabne humna nama dafqa namaa nyaata jechuudha. Namni sodaa rabbii qabu keessattuu dafqa shamarran biyya Arabaa dafqa ijoollee shintibeetii dhixxuu hin nyaatu ture. Kuni galuu dallaala haramanii waan ta'eef aga baatii ja'a maallaqa ishee nyaate amma ishiin madaamii ishiitiin walii galtee amma dallaalichi itti dawwalee gaafannaan madaamii ishii kadhattee jechuudha. Ishiin kadhattee na bira hin jirtu jedhiin jetteeni madaamin immoo ishii jettee ishiin garaa nyaannani na biraa baatee baddee jirti. Ana na bira hin jirtu jetteen dallaalichaan. Amma dallaalichi iddoo kana ishiin akka jirtu hin beeku jechuudha. Hin beeku jechuudha. Amma ishiin amma maatii ishee argachuu barbaaddi, fira ishee dubbisuu barbaaddi, dhugaa fuula irratti beeksisti jechuudha. Dheebuu maatii akka qabdu, dheebuu warraa akka qabdu, mee fuula ishee ilaala. Garaana nyaatte baay'ee nama rarte jechuudha. Dheebuu maatii qabdi.
dharraatee dheebottee argachuu kan dadhabde fuularraa ishii ifee jira dhugaa rabbii dubbachuudhaafi. Kanaafi obboleewwan kiyya waan biraatiin hin kadhadhu. Sheer godha, laayik godha, adaraa keechan maarree sabni ofii kana yoo wal gargaarre waan guddaadha jechuudha. Kan rakkate rakkoo keechaa baasuuf wal gargaaruu qabna jechuudha. Warroota viidiyoo akkanaa yoo hojjetan laayik sheer gochaa nama san gargaaruudha jechuudha. Anamma fidee asitti maxxanse gaheen keechasin laayik godhaati. Obboleettiin teenya tun gargaaramte maatii ishii argachuu qabdi jechuudha. Dhugaa rabbii ana odoo ta'e iddoo obboleettii keenyaa kana odoon bu'ee ana ta'e baatii amata tokko baatii tokko miti dhuga odoo maatii koon dubbisiin gaafan torbee lama ture agam akka garaan na badu hojiin illee dalagaan illee natti hin tolu jechuudha gaafa san. Bakka namnis nama natti fakkaatu dalagaan illee dalagi nan godhu bakka na boochisa. Maaliif bakka waan maatii ofii yoo namni beeku garaa walitti hin jabaatu jechuudha. Akkasis hin jedha kabajamtoota kiyya viidiyoo kana adaraa keechan jaalala maatii keechan yoo qabaattanii sheer godhaadha. Obboleettiin teenya tun illee maatii ishii argattee ummaa ishii dubbistee qalbiin ishii gabaa jedhu haa gammaddu haa warra ishii argattu. Dallaallee asitti humna ishii nyaachaa jira. Asitti biyya ormaa kana keechatti dallaalli bara kana keechattu baay'ee tokko ijoollee teenya humna ijoollee keenyatti fayyadama jechuudha. Akkasiin jedhan immoo madaamii ishee san baay'een eebbisee jira. Agana tabaabbaruun agana wajjin ta'uun obboleettii keenya wajjin madaamiin amma orma. Dallaalli garuu nama ishee saba isheeti. Erga namni tokko afaan tokko dubbate erga nama biyya tokko ta'e garuu nama ishee ture miidhama obboleettii keenyaa kana barbaaduu dhiisuu qaba ture. Garuu inni immoo humna isheetitti fayyadamuu yaade. Madaam ishee immoo rabbi naa eebbisu akka isheen biraa baatee baddee fakkeechite gargaarte dallaalicha bineensa kana jala baaste jechuudha obboleettii keenyaa kana. Ammallee immoo akka maatii ishee argattu hunda caala akka maatii ishee argattu gargaaraa siniin jechuu jaaladha. Viidiyoo kiyya sasumarraa nan goolaba. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti turtii gaarii siniif haa ta'u. Chaawu baay'ee.